Tole, akkam jirtu? Sagantaa haarawaan koorsii Artifitail Intelligence Afaan isinii qabannee dhiyaanneerra. Nu hordofaa jenna. Duraan dursanii barnoota kana yoo isinii dhiyeessinu barattoonni kennaa dandeettii afaan garaagaraatiin hubachuu ulfaatuu danda'a. Kana ilaaluudhaan afaan kennaan barnoota garaagaraa isinii dhiyeessuu qopheessuu keenya ni yaadatama. Haaluma kanaan guyyaa har'aa chaapter 1 irraa Artifitail Intelligence maalidha? Konseptii isaa jedhu afaan kennaan waliin ilaala. Chapter 1 maalidha? Introduction to Artificial Intelligence. Artificial Intelligence yoo jennu maali? Introduction isaa mata dureen isaa Artificial Intelligence yoo jennu maali? Goolii qaba. When we see yoo nu Artificial Intelligence jennu haala bakka lamatti hiiknee ilaala. Artificial fi Intelligence. Yoo artificial jennu namtolchee jechuudha. Intelligence jechuun immoo power of thinking or humna yaadiitii danda'u jechuudha. Kanaafuu waan namtolchee tokko humna yaaduu danda'u kan artificial intelligence jennaan jechuudha. Objectives or goals of AI maalidha? Yoo jennu bakka sadii qoonni ilaalla. Tokkoffaan engineering goal isaa maali? Goal isaa engineering goal to solve real-world problems, build systems that show intelligent behaviors. Rakkoo garaagaraa real-world keessa jiran haala sisteemii ta'eedhaan hiikuudhaaf. With intelligent behavior yoo jennu haala dandeettii power of thinking humna yaaduuti jechuudha. Lammaffaan immoo scientific goaliin isaa immoo to understand what kind of computational mechanisms are needed for modeling it. Maaltu mekaanizimii kamtu barbaachisa? Intelligent behavior develop gochuuf immoo dalaguudhaaf jechuudha. Inni ta'an immoo the goals of artificial is to create intelligent machines. Gooliin artificial intelligence inni dhuma maalidha? Maashinii artificial namtolchee ta'e create gochuudha yeroo tolchuudha. That when inni sun yoo nu artificial namtolchee ta'e intelligence yoo jennamu namni tokko fakkeenyaaf yoo fudhannu namni tokko haala kamii intelligence jechuu dandeenya. Kana jechuun which is enabled to competent to perform such intellectual tasks as decision making, problem solving and perceptions and language translate among them. Haala namni bakka dandeettii namni tokko qabaachuu danda'u qabaachuu danda'u jechuudha. Maaliin maashiniin namtolchee ta'ee jechuudha. Decision making marii gaggeessuu, rakkoo hiikuu, perception, language translate gochuuf akka haaluma namni interpreterii ta'ee namoota hedduutti language jijjiiru like that. But what does it mean that be intelligent? Intelligent jechuun maali? It is the power of thinking. For example, haala namni tokko inni he is intelligent student jenna yeroo baay'ee yoo jennu maalidha intelligent jechuun? Isa jechuun dandeettii yaaduu decision waan is based on reasonable model. Sababa waliin walima dhiyeessuu danda'u jechuudha. So what is AI? Jenne kareefa intelligence is AI durumala intelligence is the capability of observing dandeettii ilaaluu, learning barachuu, remembering fi yaadachuu fi reasoning godhamu yaada sababa dhiyeessuu jechuudha. AI attempt to develop intelligent artificial intelligence intelligent agentii ijaarf agentii hojii jedhamu it is a machine model. Intelligent is not to make a mistake but quickly to understand how to make them good. Intelligent hojii rakkoo uumanii miti problemii uumanii jechuudha miti. Garuu it is quickly understand how to make the good. Garuu dafanii waan gaarii hojjechuu hubachuu danda'an which is where German poet jennaa jechuudha. Ittaanii immoo characteristics of intelligent system. Characteristics mallattoo isaanii maali yoo jennu use fast amount of knowledge. Baay'ee knowledge baay'ee beekumti baay'ee
danda'uu qabu. Intelligent learn from experience. Muuxannoo irraa baratu and adapt to changing environments. Change kallattii kamiinuu adapt gochuu, wal baruu, dandeettii wal baruu. Interact with human using the language and speech. Namoota maashiniin kun siisteemii intelligentii kun wanta namoota waliin interact gochuu danda'a. Language and speech. Haasaa fi dandeettii haasa'uudhaan jechuudha. Respond in real time. Sa'aatii kirrii taayimii kan hundatu respond gochuu danda'uu qabanii jechuudha. Tolerate error and ambiguity in communication. Tolerate or waan rakkoosa jiran tolerate gochuu danda'anii jechuudha. So, artificial intelligence yoo jennamu is usually defined as science of making computers to do things. Saayinsii computer dalaguuti. To do things require intelligence. Intelligence behavior when done by humans. Waan namoonni ilmi namaa dalaguu danda'u, maashinii dalaguu danda'u, developii gochuu oolamu computer system jechuudha. The concern of AI is develop computer-based systems that behave like humans and emulate reasoning behavior of haala ilma namaatiitti fi reasonably or sababa akka ilma namaatiitti maashinii dhiyeessuu danda'u developii gochuuf oolamu tolchuudhaafi. Study of ideas that enable computer to be intelligent. Yaada computer intelligentii gochuuti jechuudha. Itaani dammoo approach of AI making computers. Yeroo computer dalagu or intelligence system gaafa approachiin artificial intelligence maalidha kan jedhu afurtu jira. Inni jalqabaa think like humans, which is called cognitive model. Think like human haala namaatitti. Reasons like a human. Haala reasoning isaa inni dhiyeessu haala namaatiin ta'uu dandeenya. Akka ilmi namaa yaadutti computerichi yaaduu danda'a jechuudha. Computer dalagu. Program that behave like humans. Programmii barreessee fi developii ta'u sun haala namni behave godhu, haala namni itti yaaduu kan danda'u jechuudha. Requires understanding of internal activities of the brain. Sammuun namaa ilmi namaa ittiin yaadu isa san understanding godhuu danda'u qaban. See how humans behave in certain situations and see if you could make computer behave on the same way. Haala kanaa example right that place a chess. Computer fakkeenyaaf daamaa taphachuu. Instead of making best chess player, you would make one play chess like people do. Haala bakka nama bu'ee taphatuu danda'u gochuu danda'a. This is called first approach think like human kan jennuun jechuudha. Inni lammaffaa immoo act like a humans. Haala akka ilma namaatiitti waawwee dalaguu jechuudha. Inni sun kan machine acts like a human do, kan machine behave intelligently isa jedhu deebii kennaaf jechuudha. Akka ilma namaatiitti aktii gochuu danda'a. Fakkeenyaaf reefuu liphii afaan oromoo isaa reefuu liphii jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf namni tokko tasa ija keenya irratti reflection action kan jedhu ija keenya irratti waa darbame dammi iji keenya bilinkii godhaa jechuudha. Like that haala sanii maashinichi danda'a waan namni aktii godhu kan aktii gochuu danda'a jedhu. Turing Test operated for intelligent behaviors. Turing Test for maal gochuu operate for intelligent behavior. Intelligent behavior qormaata qopheessee jechuudha. Do experiments on the ability to achieve human level performance. Maal experimentii irratti maashiniin or intelligent agentiin performance ilma namaa levelii isaatiitti da'u act like human requires to be interact with the people. Namoota waliin interact gochuu danda'u isa jedhu jechuudha. Suggest major component of AI analogy, reasonings and language understanding. Kanneen kan ta'u qaba jechuudha. How to make a computer act like humans. Inni jedhu kun ammoo the following answer list are image. As keessatti immoo computer akka namaatitti aktii godhu maaltu barbaachisaadha. Inni jalqabaa natural language processing. Natural processing yoo jedhu haala afaan ilmi namaa dubbatu jechuudha. Enables computer communicate in human language. Amharic, English or Oromic jechuu dandeenya. Kanneen maali?
natural language akkuma ilmi namaa haasa'u kanatti kompiitarri dandeettii maashinii nu dalagu dandeettii haasa'uu qabaachuu danda'a jechuudha. Habramu knowledge represents schemas to store information both facts and before and during interrogations. Waawwan story gochuu danda'u qaba jechuudha knowledge representation. Habramu autonomic reasoning used to store information to answer questions or draw new conclusions. Waawwan premises irraa ka'ee conclusion kaa'uu danda'u qaba jechuudha. Inni biraaduu machine learning adapt to new circumstances and accumulate knowledge. New circumstances environment haaromni yoo dhufe adapt gochuu danda'u qaba. Accumulate knowledge ደግሞ beekumsa immoo accumulate gochuu yoo qabachuu danda'u qaba jechuudha. Inni immoo bira computer vision recognize objects based on pattern in the same ways as a human visual system does. As computer vision kan jedhu hunda fakkeenyaaf pattern face recognition pattern bilbila patternidhaan haalli inni takka learning yeroo godhan booda feezii keenya password keenya face recognition qaban kun computer vision qabaadha. Habraa ደግሞ robotics produce mechanical device capable of controlling motion with the ability to move akkuma ilmi namaa socho'u argu dhagahu kanneen aktii gochuu kan danda'u jechuudha. Inni lammaffaa immoo think rationals the law of thought jechuun fakkeenyaaf afaan keenyatti ol laayifii keenya jiru keenyatti soo fudhan think this person is rational person jenna beeka isa kana kam think rational system is rational if it thinks that the right things are the correct reasons waan qajeelaa right ta'e tokko through correct reasoning sababa gahaa waliin sababa sirrii waliin dhiyeessuu danda'uu qabaa jechuudha. Asirra maal Aristotle scientist provide the correct arguments through structures that allows give the correct given correlations. Fakkeenyaaf Abbabee is maal yoo jedhu Abbabeen nama oolmaan earth mortal qaab jedhu namoonni hunduu ni dooya therefore Abbabee is mortal correct reasoning kaaya or conclusion kaaya. This is law of thought ni ilaala logic keessaa jechuudha. Afaan immoo act rationally. The rational act out doing the right thing. It is based on rule model. Right thing jechuun waan sirrii ta'e tokko dalagu so as to achieve one's goal gives one's beliefs. AI is steady and the constancy of rational agents. An agent perceives and acts. Rational action requires the ability to respond knowledge and results with reach good decisions. Beekumsa barbaachisaa jechuudha. We decide writing jennee decide gochuu act writing dalaguudhaaf decide jechuun beekumsa barbaachisaa jechuudha. Learning for better understanding how someone works. Wrong way take act waan goonu tokko sirriidha jechuudha immoo haala addunyaati. For example traffic karaa daandii irratti traafikii zabira yeroo makiinaan roobootii nama fakkeenya makiinaan roobootii dhaabachuu danda'u qabaa jechuudha. Maali seera addunyaa ittiin bultu beekuu danda'u qabaa jechuudha. Kun act rationally jennaa jechuudha. Kanaani why AI maaf barbaachisa? AI jechuun Artifitail Intelligence jechuun maaf barbaachisa? Can have two purposes. Lama sababa namoota qaban. One is to use power of computers to augment human thinking. Humna computers augmenting akka ilmi namaa yaaduu danda'u akka qabuuf. Just as we use motors to augment humans or horsepowers. And robotics and expertise major branch of that. Kanaaf jechuudha. Lammaffaan immoo maalidha? That's to use computers artificially to understand how humans think in humanoid ways. Haala humanoid ways ilmi namaa akkamitti akka yaadu kompiitarri akka yaadu danda'uufi jechuudha. Kana bira immoo application of AI. Amma addunyaa irratti dhaabbatu applicatiinoota AI fayyadaman maal fa'aadha kan jedhudha. Playing games, chess, providing theorems, mathematical classification of text, politics, like it's fake root classification of data,
politiksii irratti or Facebook irratti feekee dikteektii gochuun information filtering and summarization of text afaan keenya irratti afaanota garaagaraa irratti filterii gochuuf like Google irratti search wantoota isin gootan writing story and poems giximii barreessuu maal kunni dandeettii application of giving advice in medical records gorsa kennu fakkeenyaaf mana yaalaa dhaqnee doktoratu nu gorsa application of AI keessatti ammoo meeshaan dandeettii nama gorsuu danda'u computer configuration computer sirreessuu danda'u fix gochuu jechuun financial planning waan bajjeta garaagaraatiin pilaanii baasuu danda'u jechuudha. Kanneen walqabata healthcare keessatti automobiles finance education keessatti immoo maal akka fakkaatu itti aansinee ilaalaa jechuudha. Asitti malee AI application e-commerce keessatti AI faayidaa isaa maalidha yoo jennu personal shopping online e-commerce or online business or commerce is used to create recommendation engines through which you can engage better with your customers. These recommendations are made in accordance with their browsing histories and interests. E-commerce basis yeroo baay'ee online yoo sisteema binnu hin fayyadamne biyya keenyatti ta'uu danda'a. Online yoo waa binnu waan namni taa'eeti waan asii gaafannu nu respoonsii nu kennu nu fakkaata. Garuu saniin faayidaa artificial intelligence sisteematu waan respondii nu godhaa jechuudha. It helps improving relationship with customers and their loyalty toward your brand. Power assistance. Power assistance kan jennu immoo virtual shopping assistance, chatbot, help kam akkuma reef jenne with shopping online oo goonu jechuudha. Another thing language process is used to make conversation sounds as humans, personal possibles. Conversation yoo garaagaraa achi keessatti like amazon.com customer service could be handled chatbot kana keessatti dhiyaatanii jechuudha. And this artificial in education barnoota keessatti immoo faayidaan isaa maalidha kan jedhamu is sectors one most influenced by humans and has slowly begun to shape its root in the educational sectors as well. Garuu artificial intelligence education keessatti baay'ee duubattaa fuudha biyya keenya keessatti even in the education sector this has helped increase productivity among faculties and helped them concentrate more on students than office or administration work. Some of these applications in sector include administrative tasks automated or aid educators. Online creating smart content, online courses, online qopheessine video fa'aa kenna barsiisuu barattoonni kaayam barattoonni immoo achi voice assistance voice ofii online video conferencing irratti barnoota barattoota online baratan fa'aa voice record ta'edha baratan access godhe akka fedhetti argata kunniin application for artificial intelligence jedhama jechuudha. Lifestyle keessattuu applications. Lot of our lives let us discuss a few of them. Autonomous vehicles. Amma addunyaa irratti wantoota autonomous vehicles yoo makiinaa ofiin konkolaatuu danda'u jechuudha. Feeriin barbaachifne jechuudha. Inni biraa immoo spam filters. For example, spam filter yoo fudhatan meesejii hin barbaachifne yookiin immoo vaayirasii qabatee dhufu emailii keessatti spam filter keessa facial recognition recommendation system one way recommending system one way kana godhu jedhee recommending godhu jechuudha. These are kabira maalidha based on research application navigation irratti based on research can provide you with accurate time and details to improve safety. This combination of condition and graph which makes life easier for the user by automatically detecting number of lanes and road behind obstacles on the roads. Fakkeenyaaf navigation, traffic, automotive mobile car dura jennisanii wantoota navigate godhanii traafikoota karaarra jiru, namoota karaarra jiran, karaa zabira kanneen analyze godhaniidha jechuudha. Robotics in robotics is an field where are commonly used robotics. But AI used real-time update to sense obstacles it passes and
pre-planned, it is pre-instanced. It can be used for carrying goods in hospital. Robootonni hospitaala keessatti waan garaagaraa baadhatuun factory keessatti, industry keessatti, cleaning offices, large equipments, inventory management keessatti illee wantoota garaagaraa hojjetu jechuudha. Kunniin human resource keessatti immoo maali gaheen isaanii kan jedhu immoo with blind hiring. Using machine learning software, you can examine applications based on specific parameters. AI-driven system can scan job candidate profiles and resume to provide requisite understanding of talent profile warroota hojii barbaadan scaanii gochuu danda'a jechuudha. Human resource kanneen gargaara profiloota garagaraa resume namni gadi scaanii godhee check gochuu dandeetti check gochuu danda'a jechuudha akka ilma namaatitti. Healthcare keessatti immoo maali? Fayyaa keessatti gaheen artificial intelligence taphatu maali kan jedhu immoo applications in healthcare sectors used to build sophisticated machines that can detect disease and identify cancer cells. Akkuma ilmi namaa identify godhee recommendii namaa godhu immoo dawaa kennu san maashiniin illee haaluma sanii recommendii gochuu detect godhee disease namni qabameen detect godhee immoo adda eegabaafate immoo identify gochuu danda'a jechuudha. Analyze chronic conditions with labs as medical data to ensure leaders. Wantoota garaagaraa analyze gochuu danda'a chronic disease condition fa'aa laboraatooriidhaan kanneen dandeettii gochuu danda'a jechuudha. AI use combination of historical data and medical intelligence for discovery of new drugs. Historical data jechuun gahee wantoota isaan dura fayyadamanii jechuudha. Odamoo dhibee doktor Fokkisaan doktorri tokko haala doktorri tokko nama tajaajilu fakkeenya dhibamnee mana yaalaa yoo deemne doktora tokko bira godhan symptoms nu gaafata. Symptoms suni maalidha? Historical dataadha doktora saniif jechuudha. Maaliif symptoms nutti himannuu fi historical data inni qabu compare godhamee symptoms kun kan dhibee kamii ta'uu danda'a. Isa jedhu addaan baasee recommendii yoo laboratorii barbaachisa dhiiga fakkeenyaaf symptoms isaanii wal fakkaatu danda'a. Like that dandeettiin kompiitaraalee akkasii hojjechuu danda'u dhufaa jiru hojjetamaas jiru addunyaarra jechuudha. Agriculture keessattuu used to identify defects and nutrient deficiencies in the soils. Biyyee adda baasu defect gochuu identify gochuu biyyee kamtu biyyee boqqolloo ta'e misinga ta'uu danda'a qamadii ta'uu danda'a biyyee kamtu nutrientii gaarii qabu biyyee kamtu kan barbaachisan artificial intelligence maashiniin identify gochuu danda'aaranii jechuudha. This is done using computer vision, robotics and machine learning. Again, AI can analyze where weeds are growing. Fakkeenyaaf weeds yoo dubbatan both can be helped to harvest, move crop at higher volume and faster pace than human laboratories. Amma fakkeenyaaf qamadii ta'uu danda'a qoricha aramaa afuufuudhaaf meeshoonni artificial intelligence ilma namaa caala baay'ee jajjaroodha jechuudha. Gaming keessattuu gaheen ni qaba maali? Where applications have found gaming sectors can be used to create smart human lives and to interact with the players. Namoota waliin immoo kompiitaroonni application it can also use to predict human behavior using which game design testing can be improved. Isolation issues warroota dalagaman geemota illee taphachuu akka danda'an geemimmoo dalaguu akka danda'an eeriyaan jiru jechuudha. Inni biraa immoo applications of social media keessatti AI application maal fakkaata ka jedhu jechuudha. Inni maalidha? Instagram fakkeenyaaf Instagram yoo fudhan Facebook jira Twitter jira as keessa maali yoo jennu consider your likes and account and the account you follow to determine what posts you are shown on your explore tab. Maal consider one like godhamee account keera follow roota godhan control godhe. Namoonni lakkaa nama fakkeenyaaf Facebook yookaan Instagram yoo godhan follow haganaa qabda. Saniin artificial intelligence dha jechuudha. Facebook yoo fudhannillee along with tool called deep text which is tool Facebook understand conversation better.
it can be used to translate posted from different language. Amma damo translate waan nu post goon translate gochuu danda'u bira dagaaniirani jechuudha. Kun maalidha? Result or bu'aa artificial intelligence jechuudha. Kabiraan immoo Twitter used by Twitter for fraud detections, removing propaganda and hateful contents warroota jechoota jijjiibisiisoo ta'e jechoota wal dhabbii nama affeeraniin kanneen dictate godheet balleessuu danda'a jechuudha. Twitter also use AI to recommend tweets that users might enjoy based on what type of tweets they are engaged with. Recommendii godha namoota illee waan tweet ofiin recommendii godha jechuudha. Kana hordofaa haala jedhuun. Marketing gabaa keessatti immoo gaheen artificial intelligence maalidha kan jedhu yoo ilaalle immoo in the as well as using market can deliver highly targeted ads with the help of behavioral analysis, pattern recognitions. Maalidha gaheen isaa gabaa controlii gochuudhaaf recommendii gochuudhaaf gabaan akkamiin guddata inni jedhu sanniin lola gochuudhaaf fakkeenyaaf chatbootii like e-commerce wal qabatanii kun haala kanneeniin applicationii artificial intelligence tajaajilaa jechuudha. Like chatbots chatbotiin kun faayidaa isaa maali? For example namni tokko online commerce yoo dalagu sa'aatii 24 taa'uu danda'a. Bakka iddoo nama sanii bu'ee response nuu kennuudhaan isa nu gargaarudha jechuudha. People online who use live chat yeroo waan barbaadu bichachuu barbaadu danda'a. Recommend computer reessuun gaafii garaagaraa ta'uu danda'a. Online maintenance hin jiru fakkeenyaaf. Isaan kanneen online sa'aatii 24 systemni nu gargaaraa jedha. Eventually build database for answers. Inni maalidha? Database qabaa jechuudha. Kanneen wal qabata. Finance keessatti immoo bank recognize bankiin haala ittiin guddatu liisii dhalakeen riskii dhalakamee haala inni itti guddatu artificial intelligence dictate gochuu danda'a jechuudha. Transaction pattern isaanii. Another demo biraa demo history of AI. History eessaa jalqabe eessa deemaa jira inni jedhu waliin ilaalaa jechuudha. Mutation of artificial intelligence jalqaba artificial intelligence 1943 hanga 1552 the first work which is now recognized was done by Warren Pitts, the proposed model of artificial neurons. Neurons qaama namaa beeyin isa sana namtolchee ka ta'e proposed godhe modelii jechuudha. 1949 dammoo scientist Donald Hebb jedhamu maal godhe updating the rule of modifying connections between neurons. Xinnachoota Oromoo neuronsota connectionii neuronsota bicha jiran update godhee jechuun modelii irratti modify. His rule is now called Habian learning jedhama jechuudha. Inni biraa immoo 1950tti Alan Turing who was English mathematician and machine learning hidha. Inni maal godhee Turing Test godhe. Maashinii akkuma namaa maashinoonni qormaatamanii qormaata darbuu danda'u. Akka qaban godhee jechuudha. 1952 hanga 52 immoo dhaloota artificial intelligence jedhama jechuudha. Aroota 1955tti Alan Newell's Herbert Simon created first artificial intelligence program which was named Logic Test ka jedhamu is artificial intelligence jalqabaa creative godheedha jechuudha. This had proved 38 of 52 mathematical theorems creative godhe logic jechuudha. Theorem jechuudha. Conclusion jira fallacy itti ilaalan jedha. Bara 1956 dammoo the word artificial intelligence first adopted by American computer scientists adopted ta'ame jechuudha. Bara 1956 by scientists under conference irratti adopted ta'ame jechuudha. At that time highly computer language such as Fortran, Lisp and Cobol invented. Language isaan fayyadaman Fortran, Lisp, Cobol adda garuu maal logic, Python, Prolog kanneen fayyadamnaa jechuudha. The golden years of 1970 years of early editions jedhama. 66 researcheroonni developing that can solve mathematical problem artificial fayyadamuudha jechuudha. 1970 dammoo first intelligent humanoid robot was built. Robotii Japan irratti develop ta'ee named Robot 1 jedhamu jechuudha. The first AI withers yeroo
Artificial Intelligence yeroo jalqabaatiif moo'ee jedhamee kaawwamu 1974 hanga 1980ti. The duration between was first AI duration jedhama. Winter refers to time period where computer scientists dealt with several sources of funding from government of AI researchers. Yeroo jalqaba bu'aa artificial intelligence kun addunyaadhaaf bu'aa qaba jedhanii baajata guddaa itti maddabanidha. Winners interest in publicity and was decreased. A boom of AI kan jedhamu 1980 hanga 1987 with the AI came back with expert systems. Like expert system jechuun wanta namni nama dalaguu danda'u meeshaa dalaguu danda'u jechuudha. With program to emulate decision making ability of human experts. For example, waan doktora tokko dalaguu danda'a health care expert system jennee gaaf develop dalaguu danda'a jechuudha. 1980 ደግሞ first national conference of American Association was held Stanford University Artificial Intelligence ጋር held godhanii second winters is second winter ደግሞ 1987 haga 99 ደግሞ the expert system such as Zakon was very cost effective bajanni godhame hojjetame jechuudha. The emergency of intelligence agent jedhama 1993 booda immoo jechuudha. Emergency bara kana maal ta'ama developing that come in form of robots and vacuum cleaners. Haala vacuum cleaner qulqulleessuu manaa ta'anii haala hojjetamuu irra ga'ame jechuudha. 2006 come into business world under year 2006 ደግሞ company like Facebook, Twitter, Netflix also start using artificial intelligence fayyadamuu eegalanii jechuudha. Ittaani ደግሞ deep learning, big data and artificial intelligence 2011 deep learning, big data, artificial intelligence present ta'anii hubatamanii addunyaa irratti gadhiifamanii jechuudha. Western where it has solved complex questions as well as writes problem artificial intelligence or deep learning fayyadamuudhaan problemii ciccimoo develop or solve godhaniira. Once questions quickly West had proved that it could understand natural language and can solve tricky questions quickly. Waan gaafii ilmi namaa gaafatee suspense deebisuudhaan kompiitarillee akkas deebisuu danda'a jechuudha. 2010 Google has launched an Android app features Google now, which was able to provide information to the users and predictions. Fakkeenyaaf Google waan kalee barreessine yoo barreesse isa san predict gochuu danda'u jechuudha. 2014 dammoo chatbootii gad qala jiraatu kanneen develop ta'e like Turing Test man. 2018 dammoo project debaters. These two master debaters also perform extremely well. Debate kamaashini lamaanuu debate akkuma ilmi namaa debate godhu translation godhu walii galuu danda'u communication gochuu danda'u jechuudha. Google has demonstrated AI program duplex which was virtually with had taken as did not they was taken with the matches. Matching waliin Google now AI has developed to remarkable levels. The concept of deep learning and deep learning jechuun dandeettii ciminaa fi baay'een data science are now trading like bombs. Nowadays, companies like Google, Facebook, IBM, Amazon are working with AI and creating amazing devices. Google, Facebook, IBM artificial intelligence and hojjechuudhaaf maashinoota baay'ee namatti tolan dalagaa jiranii haala kanaan ilaalaa jechuudha. Itoophiyaa keessatti immoo haalli artificial intelligence maalirra jira kan jedhu immoo Google the world stays along humans doing at the same jobs that you and I do today. There are no questions for Ethiopian developers. Get not at artificial intelligence make this reality. Nama yeroo jalqabaatiif artificial intelligence developers started organizes scientists co-founders of Icoglabs isa jedhamu irratti isii jalqabdi in Addis Ababa. Was part of team scientists that developed software for Sophia, the world's first human robot. Sophia beekodanettani software artificial person jaatama Itoophiyaanota jedhama. Isaan keessatti Icoglabii kana keessa hojjetam jira. Even some American developers says raaba tokko Ameerikallee dubbachuu danda'anii jedhamee yaadama. Haala kana jiranii kan dispense type of facial representation carry conversation then
60 conversation haala namaa waliin gochuu dandeettii qabdi jechuudha. Icoglab customers in USA, Canada and works at Icoglab kun maalidha? International warroota artificial intelligence communicate godhanii system garaagaraa research adda addaa dalagan irratti gargaarsa kan godhuu fi training garaagaraa kan kennudha jechuudha. Faayidaan artificial intelligence maali? Isa jennu is difficult for beginners. Yet it offers great opportunity to develop intelligent machines that can turn computer science on its head. Ilma namaa waan ilmi namaa dalaguu danda'u intelligent machine akka dalagu jecha reduce human errors. Dongora namoota hir'isaa perform various tasks. Ilma namaa computer akkuma beekamu ilma namaa walitti jijjiira waan ta'eef waan hedduu dalagu efficiency using intelligent systems. Intelligent system can perform challenging tasks beyond human reach. Waan ilmi namaa dhaqabuu hin dandeenye haalaan dafee dalaguu danda'a jechuudha. And perform various difficult painstaking tasks with ease. And lot of apps have been developed using iPhones, Siri, and Kunini. With the help of artificial technology, digital assistants can be developed which reduce number of employees. Job with amazing efficiencies. Use can improve your productivity, efficiency, and accuracy. Miidhaan isaa baay'ee isaa yoo kana fakkaata miidhaan isaa hoo maal fakkaata kan jedhu immoo looks promising and it is quite futuristic. It's gradually being implemented in many areas. There are many drawbacks of artificial intelligence which are bakkoota hedduutu jechuu danda'a. Isaan immoo keessaa immoo is slowly making its way into real-time applications. Osoo taa'anii gara real applicationitti dhufame all offers a lot of possibility but it is expensive. Meeshaan isaanii hojjetamu baay'ee weddiidha. Small organization waajjiroonni xixiqqoon fayyadamuu gatii isaatiin wal qabate bitanii fayyadamuu danda'udha. And machines software on isaa resource got to be implement AIs. Kabiraammoo artificial system can replace human in performing tasks in terms of productivities. But they cannot make decisions. Robot cannot decide what is right and what is wrong. One it system niti garagaraa kamtu sirrii miti kamtu sirriidha jedhee wanti inni yaadu hin jiru jechuudha. With intelligent system you would not get creative with everyday experience. Human beings display creative ideas with everyday experience. One haarawaa fiduu jecha. Replacing human with intelligent systems. Ilma namaa intelligent system amma bakka buusa kan increase unemployment. Unemploymentii guddisaa jechuun which leads to poor GDP biyya keenyaa hojii dhabdoota hir'isuudha. Inni kun immoo faayidaan bu'aan artificial intelligence dammoo hojii dhabdoota baay'isuu waan ta'eef is a poor leads jenna galatooma jenna nu hordofaa chaapteriitti aanu immoo qabdeessitiidha yaada kennaa jenna galatooma.